Ashamaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oroo Education guyyaa har'aa kana barnoota maatimaatiksii Grade 9 Unit 1 isiniif qabadhee dhufeen jira. Guyyaa har'aa kana Unit 1dha jechuudha kan laallu. Unit 1 The Number System jedha. Unitii kana jalatti toopikiilee gurguddaa lamatu argama. Isaanillee Revision on the set of rational number akkasuma real number kan jedhamanidha. The real number system Unity kana jalatti toopikiin gurguddaan isaan lameen kana. Guyyaa har'aa kana kan laallu immoo prime and composite number akkasuma greatest common factor and least common factor kanneen jedhaman guyyaa har'aa kana kan laallu ta'a jechuudha. Saniin dura garuu lakkoofsota addaan qoqqoonnee kan laallu ta'a. Gradii yookiin kilaasii asii gadittis kan laallaa turre jechuudha. Wanta haaraa miti waan ta'eef gabaabinaan as biratti kan laallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti natural number, integers, prime number and composite number kan jedhaman maal akka ta'an laalla jechuudha. Natural number kan jennuun lakkoofsa lakkaawwii kan jedhaman jechuudha. Tokko lama jedhee kan itti fufu natural number jennee waamna. Whole number kan jennu immoo lakkoofsa hundaa isa jennu sana jechuudha. Duwwaarraa eegalee kan itti fufu jechuudha. Integer kan jennu immoo naturally whole numberii qabatee negative as kan dabalatu jechuudha. Negative 0 fi akkasuma positive lakkoofsota ta'an hundaa kan of keessaa qabatu maal jenna? Integer jennaan jechuudha. Rational number kan jennu immoo isaan sadeen asii oliis hammatee akkasuma dabalataan immoo lakkoofsota deesimaalii kan ta'an lakkoofsa bifa fraactioniitiin bifa a irra b'tiin barreeffaman hunda kan of keessaa qabatu immoo rational number jennaan jechuudha. Irrational number kan jennu immoo kan qabatu lakkoofsota akkamiiti? Lakkoofsota deesimaalii irra deddeebi'aa ta'an fakkeenyaaf square root of 2 pi kan jennuun kanneen deesimaalii dhaabbataa kan hin taane kan itti fufaa ta'ee of keessatti kan qabatu kanaan immoo irrational number jennee waamna jechuudha. Inni bakka as jalatti ilaallumaa inni prime and composite number kan jedhamani. Prime and composite number jalqaba irratti prime kan jedhu ilaalla. Prime jechuun maa inni lakkoofsa uumamaa ta'ee yookiin lakkoofsa lakkaawwii ta'ee which can be divided by itself and by one only. Mataa isaatii fi akkasuma lakkoofsa tokkoof qofa kan hiramuu danda'u jechuudha. Which means factory lama qofa kan qabu jechuudha. Fakkeenyonni lakkoofsa kanaas akkuma asitti irraa kana jechuudha. 2, 3, 5, 7dha kan itti fufu kunniin prime jennee waamna jechuudha. Prime jedhamee waamamuudhaaf maaltu qaba? Mataa isaa factory lama qofa qabaachuu danda'a qabaa jechuudha. Innis maa inni mataa isaatii fi lakkoofsa tokkoof qofa kan hiramuu danda'u jechuudha. Inni itti aanu immoo composite number kan jennu. Composite number kan jennu a natural number greater than 1 with more than 2 factors is called composite number jennaan. Natural numberii lakkoofsa tokko ol jiru ta'ee factory lama ol qaba jechuudha. Factory lama ol kan qabuun immoo composite number jennaan jechuudha. Lakkoofsonni inni hiramuu fi danda'u lamaa oli jechuudha. As biratti wanti beekuu qabnu every composite number has at least 3 factors. Composite numberiin kamiyyuu yoo xiqqaate factory 3 qabaachuu qaba jechuudha. Lakkoofsonni kunniin fakkeenyonni isaanii akka fakkeenyaatti asitti tartiibessinee jirra jechuudha. 4, 6, 8, 10 kan jedhaman kunniin lakkoofsota compositiiti jechuudha. Isaan kunniin yoo xiqqaate factory meeqa qabaachuu qaba jennee factory 3 qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf lakkoofsa 4 yoo fudhanne tokkoof hiramuu ni danda'a. Lamaafis hiramuu ni danda'a. Akkasuma immoo afur mataa isaatiif hiramuu ni danda'a jechuudha.
Inni biraa immoo maayinni lakkoofsi tokko neither prime nor composite jechuudha. Lakkoofsi tokko piraayimii keessatti akkasuma composite keessatti ramaduudhaaf hin dandeenyu. Isaan lameenuu keessatti hin argamu jechuudha. Inni biraa divisibility of a number kan jedhudha. As jalatti lakkoofsi tokko lakkoofsi A jedhamu tokko baadhaaf ni hirama kan jennu yoo haftee tokko malee hiramuufii danda'e jechuudha. Lakkoofsi A jedhamu tokko baadhaaf ni hirama jechuudhaaf hafteen isaa maal ta'uu qaba? Must be 0. Inni biraa divisibility test jechuudha. Lakkoofsa tokko lakkoofsa kanaaf ni hirama jennee test gochuudhaaf osoo hirree ilaaliin dura wantoota irra dhaabbannee beekuu dandeenyu tokko tokkotu jira. Isaanis akka asii gadii kana ilaalla jechuudha. A number is divisible by 2 if it is even. Lakkoofsi tokko lamaaf kan hiramu yoo guutuu ta'e jechuudha. Lakkoofsi haga fedhillee haa dheeratu dijiitiin dhumaa evenii ta'ee jennaan lamaaf ni hirama. Lamaaf ni hirama jechuudha. Lakkoofsi sadiif ni hirama jechuu kan dandeenyu immoo if the sum of its digit is divisible by 3. Ida'amni lakkoofsa nuuf kenname sana sadiif hiramuu danda'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf 333 lakkoofsi kun sadiif ni hirama jechuudhaaf ida'amni dijiitii isaa sadiif hiramuu qaba jennee jirra. Ida'amni lakkoofsa kanaa meeqa? 9 jechuudha. 9 immoo salphumatti sadiif ni hirama waan ta'eef lakkoofsi kunillee sadiif ni hirama jechuu ni dandeenya. Seerri afurii immoo maal jedha? Lakkoofsi tokko afuriif hiramuudhaaf the last 2 digits of the number is divisible by 4 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsi nuuf kenname sun dijiitiin dhumaa lameen jechuudha. Afuriif kan hiramu taanaan lakkoofsi sun afuriif ni hiramaa jechuudha. 5 immoo lakkoofsi yoo maal ta'e hirama? If the last digit is 0 and 5. Dijiitiin lakkoofsicha nuuf kenname inni dhumaa jechuudha. Dijiitiin dhumaa 0 yookiin 5 ta'uu qaba jechuudha. Saniin ala 5f lakkoofsi hiramuu hin danda'u jechuudha. Seerri ja'affaa immoo maal jedha? If it is divisible by 2 and 3. Lakkoofsichi 3 fi 2f kan hiramu taanaan 6f illee salphumatti ni hirama jechuudha. 8ffaa irratti immoo if the last 3 digit dijiitiin dhumaa 3 8f kan hiramu taanaan lakkoofsi keenya nuuf kenname sun 8f salphumatti hirama jechuudha. Seerri 9ffaa immoo almost tokkuma jechuudha. 3ffaa wajjin ida'amni lakkoofsa nuuf kenname 9f hiramuu qaba jechuudha. Lakkoofsi nuuf kenname sun dijiitii isaa ol ida'uudhaan 9f kan hiramu taanaan lakkoofsichi illee 9f ni hiramaa jechuudha. 10ffaa irratti immoo if the last digit is 0. Lakkoofsi nuuf kenname sun dijiitiin inni dhumaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsi 10f hiramuudhaaf dijiitiin dhumaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya as biratti nuuf kenname kana haa ilaallu. Example kana jechuudha. Is 54,126 is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 jedha. Lakkoofsi as biratti nuuf kenname kun lakkoofsota kanaaf hiramuu ni danda'a jedhee gaafata. Solutionii biratti immoo maal jechuu dandeenya? Lakkoofsi kun kan hiramuufii danda'u it is divisible by 2. Lamaaf kan hiramuu danda'e maa inni? Dijiitiin inni dhumaa 6 waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsi kun dijiitiin inni dhumaa 6 waan ta'eef 6 immoo lakkoofsa evenii yookiin lakkoofsa guutuu waan ta'eef seera lammaffaa irratti hundaa'uudhaan inni hirama jechuu dandeenya jechuudha. Sadaffaaf immoo lakkoofsi ida'amni lakkoofsa kanaa 3f kan hiramu taanaan ni hirama jennee jirra.
ida'amni lakkoofsa kanaa meeqa? 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 divided by 3 lakkoofsi ida'amni lakkoofsa kanaa 18, 18 immoo sadiif ni hirama waan ta'eef lakkoofsi kun sadiif illee ni hirama jechuu dandeenya. Itti aansee immoo jahaaf illee ni hirama jennee jirra. Sababni isaa maa inni lakkoofsi kun lamaaf sadiif kan hiramu taanaan jahaaf illee hiramuu akka danda'u seera kana dura irratti ilaallee jirra jechuudha. Inni dhuma immoo sagaliifis hiramuu ni danda'a jechuudha lakkoofsi kun. Sababni isaa ida'amni lakkoofsa kanaa 18, 18 immoo sagaliif ni hiramaa jechuudha. Lakkoofsonni inni hiramuuf hin dandeenye it is not divisible by 4, 5 and 10 jennee jira. Sababni isaas maa inni afuriif kan hiramuu hin dandeenyeef dijiitiin lama dijiitiin dhumaanii 26, 26 immoo afuriif hiramuu hin danda'u jechuudha. Seera shanaffaa irratti immoo shaniif hiramuu kan hin danda'u sababni jenneef seera shanaffaa irratti lakkoofsni tokko shaniif hiramuu kan danda'u yoo dijiitiin dhumaa 0 yookiin 5 ta'e qofaa jechuudha. Dijiitiin dhumaa lakkoofsa kanaa immoo 6 waan ta'eef shaniif hiramuu hin danda'u jechuudha. 10 illee sababni hiramuu hin dandeenyeef lakkoofsi kun dijiitiin dhumaa 0 waan hin ta'iniif dijiitiin dhumaa 6 waan ta'eef lakkoofsi kun hiramuu hin danda'u jechuu ni dandeenya. Egaa inni immoo factorization a factorization containing only prime is a prime factorization. Lakkoofsa tokko prime numberii qofa fayyadamuudhaan yommuu factor goon prime factorization jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 12 kana fudhannee yommuu factor goon lakkoofsa prime qofa fayyadamuudhaan jechuudha. Lakkoofsi kun prime factorizationidhaan factor godhame jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kana prime xiqqaa kana innis lakkoofsi kun 2 yommuu jedhamu egaa ammas 2 hiramuu danda'uuf 2 jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Numeriin inni itti aanu immoo 3 waan ta'eef 3 kanaafuu tokko gahee salphisuu hin dandeenyu. Kanaafuu prime factorization factor goon kun haala kanaan yommuu lakkoofsa tokko factor goon prime factorization kanaafuu irra deddeebi'an waan ta'eef 2 times 3 jennee haala kanaan jechuudha. Fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic maal jedha? Every composite number can be expressed or factorized as a product of prime number uniquely except for the order in which the prime number occurs. Theoremiin kun maal jedha? Lakkoofsi compositii kamiyyuu prime as a product of prime number ibsuu hin dandeenye jedha jechuudha. Prime numberiidhaan ibsuu hin dandeenye jedha. Fakkeenyaaf akkuma gubbaa kanatti ilaalle lakkoofsi 12 prime factorizationidhaan erga factor goonee booda lakkoofsa san waliin baay'isnee kan argannu maa inni composite numberii makana jechuudha. Kanaafuu 12 bifa prime productidhaan ibsuu ni dandeenya jedha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kun yommuu prime factorizationidhaan factor goonu haala kanaan
lamaaf yommuu hirru 3 ta'a. 3 immoo lamatti kan aanu prime numberiin guddaan lamatti aanu 3 waan ta'eef yommuu 3 hirru haala kanaan factor ta'e jechuudha. Lakkoofsa 12 kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Lama yeroo lama irra deebi'e waan ta'eef 2 the power of 2 times 3 jechuu dandeenya jechuudha. 2 the power of 2 is 4. 4 times 3 is equals to 12. Kanaafuu lakkoofsa 12 kana bifa prime number productiitiin ibsuu hin dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo inni greatest common factor kan jedhamu kana yookiin isa haawagaa jennee waamnu sun jechuudha. San dura garuu common factoriin maal akka ta'e ilaalla. Common factor kan jennu a number which is factor of all the given number. Lakkoofsa nuu kennaman tokko lama isaa ta'uu sanii ol ta'uu danda'a. Factoriin isaanii erga tartiibessinee booda factoriileen wal fakkaatan kan lakkoofsota sanii lamaan keessatti argaman maal jedhama? Common factor jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf factorii 36 fi 60 yommuu baasu haala kanaan baasna jechuudha. Common factor kan jennu lamaan keessattuu kan argamu immoo common factor kan jedhamu lamaan keessattuu kan argamu lakkoofsa 1, 2, 3, 4, 6 fi 12 jechuudha. Lakkoofsonni kunniin factorii isaan lameeniiti jechuudha. Factorii 36 akkasuma factorii 60ti. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin common factor jennaan jechuudha. Greatest common factor jechuun immoo the greatest common factor. Greatest common factor yookiin GCF'n common factorii keessaa factoriilee isaan wal fakkeessu keessaa isa guddaa jechuudha. I think ideyaan isaa salphaana fakkaata. Fakkeenyaaf lakkoofsa as gubbaan laalle kanneen irratti common factoriin isaan kana jennee jirra. Common factorii kana keessaa immoo inni guddaan kaminni 12 jechuudha. Kanaafuu GCF of 36 and 60 12 jennee teessifna jechuudha. Greatest common factor kan jennu salphumatti kana fakkaata. Pie chartiitiin yommuu ibsin immoo common factorii isaanii walakkaa isaaniitti barreessuudhaan haala kanaan ibsina jechuudha. Common factorii greatest common factorii karaalee lamaan barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Factorization method fi division algorithm method kan jedhaman ni jira. Nuun amma kan laallu factorization methodidhaan akkamitti greatest common factor barbaanna kan jedhu ilaalla jechuudha. Factorization methodidhaan greatest common factor yookiin GCF haawagaa kana barbaaduudhaaf steppilee nuti hordofnu jalqaba irratti prime factorization lakkoofsa nuuf kennamee baafna jechuudha. Itti aansee immoo identify each common prime factorization of a given number. Lakkoofsota common prime factorization san adda baasna jechuudha. Itti aansee immoo GCF'n kenna maal ta'a? The product of a common prime factor with lowest power. Powerii xiqqaa isa qabu san product isaa ta'a jechuudha. Waliin baay'isuudhaan powerii xiqqaa isa qabu fudhannee waliin baay'ifna jechuudha. Mee fakkeenya asii gadii kana haalaallu GCF of 76 and 180 barbaadinuun jedhe. Kana barbaaduudhaaf immoo factorii isaa osoo hin baasin factorization methodidhaan yommuu barbaannu jalqaba lakkoofsicha bifa prime factorizationidhaan factor goona jechuudha. Haala kanaan lakkoofsi tokko yommuu prime factorizationidhaan tartiibessinu 2 the power of 3 times 3 the power of 2 ta'a jechuudha. 8 illee haaluma saniin
lakkoofsa piraayimiitiin didiriirsinaa jechuudha. Yommuu didiriirsinu 2 the power of 2 times 3 the power of 3 ta'a jechuudha. Amma as keessatti lowest powerii kan qabu ta'a waan jedhe lowest powerii dura lakkoofsa wal fakkaatu erga argannee booda lowest powerii kan qabu fudhanna jechuudha, yookiin powerii isa xiqqaa kan qabu. Fakkeenyaaf asitti 2 the power of 3 ni jira, 2 the power of 2 ni jira. Isaan keessaa powerii xiqqaa kan qabu 2 the power of 2 dha. Kanaafuu isa fudhanna jechuudha. Lakkoofsi sadii illee bakka lamaanittuu ni argama. Kan jalqabaa keessatti 3 the power of 3 square dha. Isa itti aanutti immoo 3 cubed dha. Poweriin xiqqaan isa kamii 3 square dha. Kanaafuu 3 square fudhanna jechuudha. Erga isaan fudhannee booda immoo GCF'n kenna maal ta'a? 2 the power of 2 squared times 3 squared ta'a jechuudha. Inni immoo 4 times 9 ta'a jechuudha GCF'n kenna. Haala kanaan prime factorization fayyadamne GCF lakkoofsa tokko barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo least common multiple kan jedhu kana ilaalla jechuudha, yookiin immoo hawaxaa jechuudha. Hiramaa walii xiqqichaa isa jennuun san ilaalla jechuudha. Definitioniin isaa maal jedha? For any two or more natural number a and b, the least common multiple a and b denoted by LCM of a and b. LCM of AB is the smallest multiple of both a and b. Lakkoofsa a fi b jedhamu tokko yoo nuuf kenname, hawaxaan yookiin hiramaa walii xiqqichaa isaanii maayinni smallest multiple of both a and b. Multipilii yookiin hiramaa isa xiqqaa ta'e lamaaniifuu kan hiramu ta'e isa xiqqaa jechuudha. Fakkeenyaaf LCM 8 fi 9 yoo baasaa jedhamne, jalqaba lakkoofsa 8 fi hiramu multipilii 8 jechuudha. Hundayyuu ni tartiibessina. Itti aansee multipilii 9 illee haaluma sanaan erga tartiibessinee booda lakkoofsa isaan itti wal fakkaatan laalla jechuudha. Lakkoofsa lamaanii fi kan hiramu ta'ee isa xiqqaa fudhanna jechuudha. Kanaafuu least wanti jenneef kana jechuudha. Hiramaa walii xiqqichaa kan jedhamuuf kana jechuudha. LCM of 8 and 9 equals to 72. Lakkoofsi hiramaa lakkoofsa kanneen lamaanii ta'e isa xiqqaan kamiin 72 jechuudha. LCM yookiin hiramaa walii xiqqichaa gabaabinaan kanuma fakkaata jechuudha. Another way to find LCM is by using factorization method. Akkuma hawagaa irratti yookiin GCF irratti ilaalle factorization method fayyadamne akkamitti akka GCF barbaadnu ilaallee jirra. Asirrattis factorization methodidhaan LCM kenna barbaaduu ni dandeenya jechuudha. To find LCM by factorization method steepilee hordofuu qabnutu jira jechuudha. Factorization methodidhaan LCM kenna argachuudhaaf. Jalqaba irratti take the product of the highest power of each prime that occurs in either of the given numbers. Jalqaba irratti akkuma jalqaba lakkoofsicha nuuf kenname prime factorizationidhaan ni tartiibessina jechuudha. Erga tartiibessinee booda immoo highest powerii kan qabu fudhanna jechuudha. Jalqaba maal jennee yommuu GCF irratti barbaannu least powerii jenne powerii isa xiqqaa fudhanna. Asitti immoo highest powerii isa ta'e fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf LCM 24 fi 90 yommuu barbaannu jalqaba haala kanaan factorization prime factorizationidhaan erga tartiibessinee booda lakkoofsa powerii guddaa qabu fudhanna jechuudha. Akkuma jenne highest powerii fudhanna jennee jirra. Highest poweriin kenna immoo the highest power of 2
in all number is 2 the power of 3 yookiin 2 cubed and 4 3 is 3 squared and 5 is 5 the power of 1 dha jechuudha. Highest power fudhanna jennee jirra. Highest power lama immoo lama cubeedha akkuma agartan. Highest power sadii immoo 3 squared akkasuma 5 illee nu fudhanna jechuudha. Kanaafuu LCM kenna maal ta'a? Highest power kan qabu erga fudhannee booda productii isaanii ta'a jechuudha. Yookiin highest power fudhanne san walitti baay'isnee lakkoofsi argannu sun LCM kenna ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan factorization method fayyadamuudhaan LCM barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo wanni hubachuu qabnu maayinni for any natural number A and B, GCF of A, B n times LCM of AB equals to AB. Lakkoofsa A fi B jedhamu tokko GCF isaaniitii fi LCM isaanii waliin baay'isuun lakkoofsi san waliin baay'isuudhaan wal qixaa jedha. Fakkeenyaaf mee lakkoofsa fakkeenya irratti haa ilaallu. GCF of 6 and 12. GCF jaha fi lakkoofsa 12 maayinni hawaagaan isaa jaha jechuudha. LCM jaha fi 12 immoo 12 jechuudha hawaaxaan isaa. GCF isaatii fi LCM isaa yommuu waliin baay'isu means jaha fi 12 yommuu waliin baay'isnu jechuudha 72 nuuf ta'a. Akkasuma lakkoofsi jalqaba irratti barbaadaa jirru maayinni jaha fi 12. Jaha fi 12 illee yommuu waliin baay'isnu 72 nuuf dhufa jechuudha. Kanaafuu 72 wal qixa 72 jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Lakkoofsa tokko GCF fi LCM isaa waliin baay'isuun lakkoofsuma sanii lama waliin baay'isuudhaan wal qixa ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Guyyaa har'aatiif kan isiniif qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.